Obbo Duumessoo nagaa ooltanii? Naguma akkamiiti? Kaleessa galgala bilbiltanii turtan nagumaaf na barbaaddanii? Eeyyee nagumaaf asi barbaade maal seetiin ilaalle amma dhimma xiqqoo ishiiti dhibba jabduu miti mangistiin kunis waa sinii daddabalaa jira nu moomaa nutti dabalu ibsaa nutti dabala zayitii nutti dabala sukaaraa nutti dabala waan biraas nutti dabala kanaaf wal mari'annee waanuma xiqqoo ishii daballa jennee yaadne sii marii barbaanne. Maaf naannoo deemtarree kallattumaan natti himtanii waan jechuu barbaadda maalidha inni dhimmichi? Akkuma ati beektu silaa nuti maatiidha amma waanuma xiqqoo ishii kira manaa kana dabaluu barbaadan xiqquma ishiiti laa baay'ee miti xiqqoo ishii. Kanaafiyyuu meeqa dabaltam amma dabaltan natti himaa ta'oo hunda danda'e nan kaffalaa hunda dhabe immoo nanniisa. Xiqquma ishiiti baay'ee miti birrii 2,000 duwwaadha birrii 2,000 bicha. Birrii 2,000 kootu nyaata afaan godhattee akkanatti afaan goggorattee nyaata. Abdiisaa hooyyee barsiisa. Barsiisaan Amaariffa caccabsee dheetoo sii himatee Amaariffa maaliidhaan caccabsite? Anillee afaanicha hin cabsine mana yaalaa geessi yaalchiseeriin barsiisa. Obboleessoo akkamii manni kiraa jiraa? Eeyyee jira maalidhaaf barbaadde? Keessa jiraachuudhaaf egaa waan biraa maaliifan barbaada? Hojiin kee maalidha maal hojjetta? Hojjetaa mootummaati. Hojjetaa mootummaatti hin kireeffamu dhiifama. Sababni hojjetaa mootummaatti hin kireeffamneef maali? Sababni isaa hojjetaa mootummaa ji'aan argata isaa fuudhee naa kaffala qarshii 10,000 ittiin kireeffadha. Eenyudha balballi banaadha oluma seenaa. Dinqeen jedhama dallaalatu gara keetitti na ergee ashabbiruudhaati. Eeyyani ashabbiruudha maalidhaaf dhuftaree maal si gargaaru? Hojjettuu manaa barbaada jedhee gara keetitti na ergee akkamiin barbaaddaati? Eeyyee nan barbaada ol seensisi gaa eessa jirti? Anumatu hojjettuu manaati bara. Eessa keetitti hojjettuu fakkaata hoo akkatti si ilaalan nama biyya alaatii dhufe fakkaata mee maal hojjechuu dandeessa? Ani kanan hojjechuu danda'u waaddii raafuu, waaddii kaastaa, waaddii salaataa, waaddii ishiroo, waaddii hundee diimaa, waaddii dinnichaa fi ishiroo gosa 8 hojjechuu nan danda'a bara. Raafuu fi ishiroodhaan ala homaa hojjechuu hin dandeessu jechuudha. Hojjetaa mootummaa miti mindaan itti argattu ishiroo fi kiraa manaa bira siin darbu jedhee tananii bara. Ishiroodhaan maastarsii qabda moo reekkam? Lakkii dippiloomaan qaba isaayyuu harmeeti yennaa kenne mana keessatti. Yeminda maal taate? Qoy maal taate ariifattee na yaamte kan hunda na sarditeetu maaltu uumameeti? Har'ammaa sapiraayisii addaasii qabadhee dhufe kanaaf inni koo ariifattee si yaametu annuyyuu amma reef hospitaala bahee dhaga'ee dhufe sitti mukiyyamu. Ikkoo maal akka ta'e natti himi kan hanqaaqsiisni hospitaalli sapiraayisii sitti argamu sapiraayisii qopheessuu jalqaban amma cinqamee jira natti himi ishee amma daddafii ta'u. Hospitaala dhaqee fincaan kennee marammaramee jennaan ulfanaan jedhanii ulfa ji'a 3 kiraana jira. Isa kanaaf akka ta'e na yaamte seerri keenya maal jedhaa jetture? Namni sadaffaan gidduu keenya ogalee adda baanaa jenneerra kanaaf seerri seera adda baana. Namni kan keenya bara. Dhimma keeti kana maal galchirees maa miti akkas jedhee ta'u natti dhaadachaa ture namni sadaffaan gidduu keenya ogalee adda baanaa nan jenne nu adda baana nagaatti ciao. Namni gara keessaa jiru jalqabee irratti kana natti. Daa'ima ijoo sadii akkanatti jechuudha maal si jechaa ramee qoy. Kaballaadha walinaan jechaa irratti daddabale jechaara. Boqaa si fuudhan naani boqa. Deebii deemee mana waliin hin galla. Tole barattoota har'a barnoota keenyarraa keessatti waa'ee aartii barannaa. Aartiin akkuma beekamu ibsituu aadaa sabaa tokkooti. Sabni tokko waan ittiin beekamu keessaa aartiidha. Aartiin sirba ta'uu danda'a, walaloo ta'uu danda'a, geerarsa ta'uu danda'a, mammaaksa ta'uu danda'a, afoolaa fi oduu duriillee ta'uu danda'a jechuudha. Mee har'a waa'ee sirbaa ilaalla. Mee sirba jechuun maal jechuudha? Akkamiin sirbama? Mee caannaa lo'atti mee nuu sirbime? Katamaa galaa lafa loonii katamee xiyyaana duroomii katamaa galaa lafa loonii magaalaa qabnaa lafa loonii. Dhaabi jechumatti dhaabi biran darbiin ceesisa lammaffaatti akka hin ceene yaaji sirba eenyu sirbaa jirtaa ta'u mee? Kanaaf Abbush Zallaqaati Piroofeesar. Kanaa kun sirba amma sanyiin keen zallaqinii asumatti haa dhaabbatu. Abbush Zallaqaa naan jedha. Abbush maalitti beeka sirbicha immoo? Sirba kanaa katamaa jedhameen sirbamne immoo. Baadiyyaa galaa lafa loonii Oromiyaa xiyyaana misoomi jedhama. Kuni kan Oromiyaadhaaf sirbamedha ishee. Daa'ima wayii. Yoo bayyasee madaree kiyya. Tole barattoota har'a waa'ee dhibee koronaa barannaa mee duraan dursee gaafa isin gaafadha. Dhibeen koronaa eessaa ka'ee yoom ka'e? Kunoo barsiisa kunoo nan deebisani. Mee ati deebisi giifti. Dhibeen koronaa kan eegale biyya Chaayinaa yoo ta'u magaalaa Yeewaan yoo ta'u bara 2019 akka faranjootaatti.
Argattee jirta deebii sirriidha. Beekamaadha dhibeen koronaa baay'ee namoota baay'ee fixeera. Isinis kanarraa of eeguu qabda Waaqayyo isin haa eegu. Ameen. Abbaa warraa kee kaleessa hojiirra ari'anii jiru. Ameen. Galanni gooftaa dachaa ta'u. Haadha ameenii taragaaggaa wantichi gammachuu miti gadda.